Kan ministeera haja alatti aangoo guddoo takka akka baartiin ofiisiidhaa argatu. Akkuma azeemaadhaatti azeemaan amma ministeera barnootaatti argate egaa Oromoon amma nuti kabooyaa jirruu fi ministeerri barnoota nama Oromoon feene harka seenuun Oromoo yeroo dheeraadhaaf karoora itti baafatee Oromoo gara barnootaatti miidhuu ni danda'a jennee waan balaaleffachaa jirruuf yoo ofiisii keessaa hiisi namoonni jajjaboon akkasii bakka akkasii qabatan dantaa Oromoo eeguu ni danda'an jechuudha abdiin numa ture garuu Jowaar Mohaammed hawaasa biyya ambaa jiran kana keessatti imalli isaa milkaa'uu dhabuun mootummaa biratti kaartii isaatti gube tokko isa kana. Inni lamada dhiifama. Inni lamada baartii isaati ofiisiidha. Qophii amma dura hojjenne takka irratti illee waan kana akka miidiyaa cinneetti wanni miidiyaan dhimma kanatti bu'ee qophii irraa hojjete nuhi seentanii booda hordofuu ni dandeessanii nulleen liinkii isaa jala isin kaayuudhaaf ni tattaafannaa. Amma Jowaar Mohaammed osoo Ameerikaa jiruutu Baqqalaa Garbaatii fi Jowaar Mohaammed yaadni isaan uummatatti ibsan yaada garagaraati. Nugaa akka miidiyaadhaatti akka itti xiinxallee namni baartii takka irraa waliin yaa'u uummatatti wayita waa himan yoo tokko uummata gogachiise tokko uummata tasgabbeessuun waanuma jiraati. Ani kun gaa hojii dabaleetu waan nuti hojjechaa turre akkasi. Garuu ammoo xiinxaltoonni siyaasaadhaa, xiinxaltoonni poolitikaadhaa, xiinxaltoonni dhimma Itoophiyaadhaatii fi dhimma Oromiyaadhaa wanti isaan xiinxalan yaada Jowaar Mohaammed uummatatti himu Baqqalaa Garbaadhaa bakka bakkatti osoo ifalleen baafatiin mormaadhaa turuu Baqqalaa Garbaadhaati asitti xiinxaltoonni xiinxalanii nugaa akka miidiyaadhaatti wanti xiinxalleessaniin garagara ta'a. Amma osoo adeemsuun itti jiru Baqqalaa Garbaadhaa ani viizaan jedhu matee jira waan ta'eef imala Jowaar Mohaammed itti jiru kana wajjin itti fufuu hin danda'u. Gaa viizaa maqaa dhabatee beekaa viizaa jee. Viizaan Ameerikaan naa kannete amma gaa nuti maal eenyu gaafasitti Baqqalaa Garbaa viizaan isaa dhumate guyyaa lama guyyaa sadii torbaan tokko booda firraa gara biyyaa deebi'aa jenne gaa achirraa qabee Jowaar Mohaammed imala kophaa isaatti itti fufee jecha amma kana taadhaatti Baqqalaa waliin hin jiru amma. Amma gaa asittuu xiinxaltoonni siyaasaadhaa xiinxaltoonni dhimma Itoophiyaadhaatii fi dhimma Oromiyaadhaa maal xiinxalan asitti Jowaar Mohaammed fi Baqqalaanuhu adeemsarratti akka wal dhabanii jiran akka Jowaar Mohaammed Itoophiyaa amma jirtu tana yoo isin caccabuuf haatillee kunuunsinee dantaa teenya keessatti eeggachuu qabna malee akka isin caccabtu godhuu hin qabnu. Jowaar Mohaammed ifaan ifatti akkasitti irree bahee jiru suni Baqqalaa Garbaadhaa mormaatii turee keessaa fi keessatti waan jiruutu bakka hedduudha xiinxalamee sababii saniin gaaddaa hafanii Jowaar Mohaammed imala kophaa isaa asitti gaggeessaa ture boodarratti biyyatti wayita deebi'u imala galatoomaadhaa obbo Jowaar Mohaammed ala kanatti godhaadhaa ture Profeesar Maraaraa Guddinaadhaatiin kan balaleeffatame ta'uu maddeen nutti himanii jirani. Kuni egaa Jowaar Mohaammed biratti hedduu mooraalii isa daakee maaliif asii dhimma Itoophiyaa irratti uummata Oromoo dammeessuudhaaf uummata Oromoo akka gar tokko yaadaan dhufan godhuudhaaf tattaaffiin Jowaar Mohaammed godhe gara mootummaadhaatiin simatamuu dhabuunii fi gara baartii isaa ofiisiidhaan simatamuu dhabuun ibsa hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Jowaar Mohaammed irra baase alaabaa Oromoo qabatee akka hin deemne kaji'u baartiin isaa ofiisiin ibsa baasee alaabaan tun alaabaa uummata Oromoodhaati hoogganni Oromoodhaa Kamaal Galchuus tahee Jowaar Mohaammadis tahee namuutu qabatee deemuun mirga qabaa. Bakka silaa jirutti baartiin sun callisuun Jowaar Mohaammed kanatti illee hedduu mufatee boodarratti gaa Maraaraan fi inni hedduu wal yaadaan adda fagaachaadhaa dhufanii osoo haalli kanatti yaadaan adda fagaachuudhaa kun jiru ayyaanni irreechaa dhufe. Ayyaanni irreechaa 2022 dhufe. Jowaar Mohaammed jechuun nama aktiivistiidha. Sanbira Hotee ammaas nama baartii ofiisii keessatti itti aana lammaffaadhaati yaani hooggana olaanaadha. Haay kumaandara eegatee amma gaa baartiin ofiisiidhaa warra isa eegu isaaf ramaduun dirqamatee argama maaliif amma baartiin ABO'n Daawud Ibsaatiif Araarsoo Biqilaatii fi namoota jajjaboo hooggana dhaabaa kana gaggeessaa turan dhaabni ijoollee isaan eegdu ramadeefiiti gaggeessaa ture. Amma gaa ofiisiin waan akkasii godheefi jira wanti beenu hin jiru. Garuu guyyaa ayyaana irreechaa fulbana tokko 2022 Jowaar Mohaammed eeydoota qopheeffatee uffata gosa takka uffata silaa akka inni uffatee deemuun kana wajjin isa ayyaana irreechaa irraa qooda fudhatu mul'atee ture. Guyyaa lamada guyyaa ayyaana irreecha Bishooftuudhaa fulbana 2022 isa eeydoota isaatii wajjin gara hora harsadeedhaatti deemu mootummaan marsitee eeydoota isaa hunda humnaan funaantee mana hidhaadhaatti taasisteeti jirti. Amma dubbiin guddaan mootummaadhaa fi ofiisii wajjinis Jowaar Mohaammed duudaa fi garaatti walii godhan bakka tana.
أما إنسان أيان الرجال ده مهم أيان الرجال ومن كينيا رادفه رواندا رادفني يوغندا رادفني نمني تجري رادفه بيامان رادفه أسي أيان يفتو إيش معنى جوهر محمد قفا لك أغني خيسا أكني أيان الرجال أنا قدين كيف نقولون إرجع أدك أبا أما تبين أسجنيان يعني أنا معناته كارتين تيجي بيجتنا خيسة تجوبته جرامات ما برتيس كافأو برتيس وانت ما كافأو تهدو إسمه فتشيسه كافون إبسبا سورة بومي خوغني الآن أيان الرجال قد فرت شراف أوسو ديمو موتمان بفصلتي إسا بهدلو إسا تكيسو إيدوتا إسا الرجورة هدان إيه أولي الأنجرافة ما خلنا نقوله واجرة بوليسي جلانتي جيسة تفقاجرو أوفيسين إبسبا سه دي ما خنا بلا ليفت شراف بون هدو جوهر محمد مفتشيسه أما قاعد تكافتما واجرة بوليسي جلان جوهر محمدي هما تمتنين في دينا لا يعني ما معناه ما نقدر تسرتي موتما الرئيس بارتيس الرئيس أديرو خلا كفتني هو وطن نمني ساجدوا بتهنجرو وانجو نجا إيدو تبرد بين جيسة كجرتو يعني خناتو نما فقليجرا موتما نيسي نمني أكتيفيستي كنا جبانا كنا أمريكا برا بيكمالا أوروبا برا بيكمالا أمة أوروبا في أمة نانو سني برا بيكمالا صدر كاسمت أيان الرجال وصدق موت كيفمون إيدوني إسا لك أمني جلا غورمون يعني موتما نيسي وان نا قبيسة كباجي جور محمد هدو آري هما خيسة قالي خيسر أماسي سنر خيسة آرسي كافاون إبسا باسي قوش إسرة تراوة مساني بلا ليفتشو ربو هدمتوني يوخان أيدوني جوهر محمد بوليسي قلان الرا أكا قال لك كيفامان بارتين كافاو غافتشو ربو خون هدو قال جوهر محمد مفتشيسي آرسي جوهر محمد سببي خنان بيجمر راهو به بيا أوروبا خيسا بيتا كسيني جرا أوديسي جو نجرا أمو أوديسي خنا نوتي نبتي بيا بهو إسا خنا مركني فني أوديسي أمو أسين كبه أما تسنتي نخون أوديسي نبتي مركني فني إسنتي همني أمو إني بيا أوروبا خيسا بيتك أما في مكان دوينو سيني جراتون مركنا وجرا غارو بيا أوروبا تم سنتنا تاوداف ديمامو موغر أمريكا لا دبرفتشو تركانفتشو داف ديمامو مو أسر ديميت أفريقيا وخانانو بيتك ما ديفت جراتو داف ديما ودي بيكم تقولين هنجرو إثيوبيا تهو ديبوف جرات مو ديبوف هنجراتو ودي بيكم تقولين هنجرو أما فمو أبو جوهر محمد ديبا موتم ما في أوفيسيدان خيستي بروفيسور مرارا قدرات إرتي كجاي فهمتين خن بيا بهو لا دركامي جرو تهو مدين كني أديسانيتي إجراني أمو بيا أوروبا خيسا بيتامي جوهر محمد رئيس بهنجرو أوفيس رئيس بهنجرو ورنجا على خنات إيش متن إرّا إبصر تقولينو جوان هنجرف أوديسا أني بيجا به جرا خنا إف إجنا على نسيتي همارا جرا إني جا جوهر محمد والقبته إيش خنا فكات أما اللي كوبين كنيا كنت فتيجا لايك شير سبسكرايب واللي يقولون دقتنا أما جا كمال قال شو الدبر بريغيدر جنرال كمال قال شون جنرالا بيا خيستي ورانا فدرالا إثيوبيا خيستي هجي ولانا هجي تعالى ترى دوري قارم لتا بدنو ترى قافة لولا هم كوفتو أماري أورمون أشتي نما في التجاني فيلمين تولفمه لولتوتا بلسما أورمورات في بلسما أورمورات أولما ترسن إني نانو سن ترى جاما أشترى كبيرة قارة رواندا لاتي جايفمه إلما أورموراتي دلتا بالتي جينا ومارام فتنو ما قبا قافة ديمني رواندا جايسن هات وان برافت إيتي هاتو سامتو تجند خير ديمتين أما سامتو اللي تسقب بيسين وران إسا جماعة خنية كمان سيسه قلقلا وقا هاتون جند خنام باتي باتو كورناس لا هاتون إتنا ما سامتون هندا هيراني ده أكاسي هاتو نبر ركض قولي أجيف توتا سامتوتا بيسن تسقب بيسين جا سبب سنتي دابني UNHCR خسلا نجينا رواندا خستا كبوف تتفاجأ ترى صدركا جنرال بريغيدر جنرالتي إسا موجود عندي هيجا أما جا إني أسو أشي جروته الدبليو سما أورموراتي وجيني والكونمتي كبا أشتي دويتي هيدوري الدبليو سما أورموراتي وجي جيرو غرغراتي والأرغالات تراني بودرتي إني أكاد أبا وجه دلقو دبين الرب بيكمو إيجلان أما ورانا خيستي المان أورمورا ججارو إيجلان فرا أكبي يابهو أبا وجه والمريهاتي بيجرا بهجة كنما نبى فيه كل سدد فولتي قافسن بيجرا به بيا أسمان على لك جتي دابان اسمه تمام garuu osoo oolee hin bulin dhaabaa wajjin achitti wal didee inni gaa akka inni yaadetti akka gaa inni jedhutti gaafasanii waraana Eritreaan gargaaraa jennee akka warri Suudaan yookaan warri Daarfoor magaalaa Khartoumii fi magaalaa Omdurmaan guyyaa tokko qabatanitti nutis waraana qabnu kanaan taankii fi xayyaaraan gaafa Eritreaan nu gargaarte nutis Finfinneedhaa fi Adaamaa guyyaa tokko qabannaa yaadachuu qabaachaa ture garuu gaa horii waan hin dandeenye ta'uu dhaabni silaa kana danda'e fagoo isa duratti biyya san qabatee adeema waan kana dandeenyu irraa dhaabbadhu jaaniini ka'ee dhaabni osoo quban qabne dhaaba duuba waraqaa Asiyaas Aforqeedhaatti katabee Asiyaas Aforqee beektan yani gara lamaan nyaata waraqaan itti ergee kuno wogargaasa kana nu goote yookaan nu goote nuti biyya suni
daqiiqaa 24 sa'aatii 24 qabanna waan jiru itti erge wannatti boodarratti warra Eertiraa waraqaa sana hunda fuudhanii dhaabatti erganii achitti hayyuuleen adda bilisummaa Oromoodhaa waajjiratti isa yaammatee waan kana gaafate Kamaal Galchuudhaa waan kanarratti aarii uume sababii sanatti harkaanuu ol ka'anii wal cafaquun dhufte Kamaal Galchuudhaatii fi obbo Daawit Ibsaa hayyuuleen adda bilisummaa Oromoodhaa wal cafaquun dhufte amma achirratti adda bahuun dhufte jecha. Wayitama achirratti addaan bahan Kamaal Galchuu jeneraal waan ta'eef mootummaan Eertiriyaadhaa waraana adda bilisummaa Oromoodhaa Eertiraadhaa qabu guutuutti Kamaal Galchuutti itti gaafatama. Daawit Ibsaatii fi bultuun biyyoodhaatiin waraana asii qabna jettanii maqaa kaaftanii beekadhaa jetteen Eertiraan. Eertiraan amma. Eertiraan ifiifuu waliin dhohitee jiraachuu barbaadii bire. Amma Kamaal Galchuudhaa akkasii waraana san guututti fudhatee garuu adeemsa keessa waraanni hedduun isaan buluu didanii booda Eertiraanis qormaata gaggeessitee biyya keessattis alattis waraanni uummata kana buluu isa Kamaal Galchuutiin buluu akka hin feenee fi ammallee deeggarsa guddinaan akka qabu Kamaal Galchuuti immoo garee Daawit Ibsaa kana faana qabu biyya keessa Eertiraan qormaata gaggeessitee Kamaal Galchuutiin jetteen ammas ati adeeroo taa'e jalji waraana qarqara waraana kanaan bahin waraanni adda bilisummaa Oromooti isaan jettee sababii sanatti Eertiraa wajjin illee walitti aaree gara Yuugaandaa deemuun dhufte gaafa inni Eertiraarraa ka'ee Yuugaandaa deemuun namni dura gabaase nuyi akka hegeree Oromiyaa irratti hojjenna akka hegeree miidiyaatti gaafa hegeree miidiyaatti ol guddannee alhamdulillahi rabbil aalamiin kun galata keessaniini. Namni gaafa inni Yuugaandaa Eertiraarraa ka'ee Yuugaandaadhaatti deemu gabaase nuyi amma Kamaal Galchuudhaa ka'ee achiraa deemee biyya deebi'ee adda bilisummaa Oromoo biyya deebi'ee adda bilisummaa Oromoo fi isa jidduu wal dhabbii hamtuudhaatu jira. Amma warri OBDOdhaatiis gaafa deemanii Asmaraa dhaqanii Lammaa Magarsaadhaatii fi eenyu namichi amma itti gaafatamaa dhiigaatti kajabuutu jiru kuni wayita deemanii Asmaraa dhaqanii achitti akka himamutti Lammaa Magarsaatii fi obbo Daawit Ibsaadhaa waan irra walii galanii jira. Wanni sun maali adda bilisummaa Oromoodhaa hoggaa adda bilisummaa Oromoo jaarmee ganna 40 dura qabsoo Haile Sillaasee irratti eegalee Mangistuu irratti gaggeessee Mala Zeenaa irratti gaggeessee jijjiirama guddaa biyya kana jiru nama fitira keessa tokko. Amma adda bilisummaa Oromoo qooda inni qabaachuu qabu. Lammaa Magarsaatii wajjin waliin haasawanii Lammaa Magarsaadhaa OBDO isaatu hoggana gaafasanii deebi'ee jaarmee kanaa wajjin mari'achuu malee kophaa kiyyatti wanni ani murteessuu danda'u hin jiru. Wanni silaa Daawit tuqeessaniis itti gaafatamaa nageenya Oromiyaadhaa adda bilisummaa Oromoodhaatti hannu yoo danda'ame ammallee itti aanaa pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaadhaa gaafa san Xayyibaatu harkaa qaba. Adda bilisummaa Oromoo tiif kennu maaliif akkuma Suudaan kibbaatti dalagametti. Suudaan kibbaatti Riyaak Mishaaritti aanaadha. Paartii mormituu hoogganaa South Afrikaa ture. Boodarratti IGAD isaan jidduu taa'ee Silfaakeer pirezidantii ta'ee kun itti aanaa akka ta'u. Kana waliin haasawanii gaafa adda bilisummaa Oromootis nama waraana qabu waraana birgadii lama biyya galche gaafasanii waraana qaba deeggartoota qaba siyaasaa biyya san keessatti yani olaantummaa guddaa qaba. Saniifuu sadarkaa itti aanaa pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaadhaatti adda bilisummaa Oromoo akka qooda argatu. Itti aansee nageenya Oromiyaadhaa. Maqaa Daawit Ibsaadhaa akka jaalmarroon itti gaafatamaa nageenya Oromiyaadhaa kana ta'uun akkasitti ture. Amma dhaabni eega biyya galee booda Kamaal gurbaa Lammaa Magarsaatii wajjin yaada kana waan haasawaniif inninis deemee warra OBDO irratti waan kana tuqee jira. Jarri kuni dhaaba akkasii fi qoodmaa aangoodhaa. Kanaaf malee akkuma nama biraa shan taraan asii galanii jiraadha jennuun isaanii jiraadha jechuun hin ta'u isaan kana qoodmaa aangoo keessatti maal godhuu fi qabnaa waan jiru Lammaa Magarsaadhaa warra OBDOdhaatii wajjin mari'ate warri OBDOdhaa hedduu dubbitan irra aaranii amma Daawit warra mootummaadhaatii wajjin wal ta'ee gara lixa Oromiyaadhaa deemee marroodhaatti waan kana kan himee jiru ta'uu itti gaafatamaa nageenya Oromiyaadhaatti gaafachaadhaa jirraa waan kanarratti akka wal quba qabaannu jedhanii Daawudis jaalmarroodhaatti himaa isaa jiru. Warri OBDOdhaa yaada lamaan dhufeensan harka didanii ka'anii Kamaal Galchuudhaatti itti gaafatamaa nageenya Oromiyaadhaa godhan. Kamaal Galchuutiif adda bilisummaa Oromoo akka diinummaa isaan jidduu jirtu waan beekaniif. Amma asmarattuu wal dadhabee asitti sadarkaan diinummaa isaan jidduu jirtu gaafa ka'anii itti gaafatamaa nageenya godhan deeggartoota keenyaa fi hooggantoota keenya biyya tana keessatti lafa ejjechuu nu dhiisuudhaaf hin jiraatu Kamaal Galchuu. Egaa ammoo hoogganaa adda bilisummaa Oromootiis achirraa dubbiin dhootee jecha kana Jawahar Mahammad illee waan kana dubbateeti ture osoo jaalmarroo bira jiru isaan Kamaal Galchuu asii muuduun hedduu adda bilisummaa Oromootiis fincila hamaa fidee silaa akka yaada kiyyaatti ta'an Kamaal Galchuutiis biyya jaarmini siyaasaa guddaan tokko kan waliin turan itti isaan feenetti silaa itti gaafatamaa nageenyaa ta'ee muudamu hayyamuun irra turre. Adda bilisummaa Oromoodhaatiis egaa ilmi Oromoodhaa tokko Kamaal Galchuudhaa itti gaafatamaa nageenya Oromiyaadhaa ta'ee muudame Tigireen kana qabachaadhaa ture baga taatee jechuun turre ture. Garuu
يعني أكا في فرق كام فرق أنا كتوان جاني في إنني سوان سنين أدرس مرة سوان سنين خلنا كما أدفعنا هما ومارا إيروفه دبين الواد يمي ما جرتي وراني بلسوما أورمونا هوني ورانا نانو تكوتي نوتيس ورانا كسي أمتشوك أبنا يعني ما يعني كمال قال شورا نوتيسي ورانا سكوا في مندو أمتشوك أبنا وانجو أما أولو لما تنا ديما جو بيسخان خانا موتومان إردا كبه كمال قال شو تربى الله بدر كبه هيد وانجو جرا إنه ما خانا بيرو خطاني أولو لما يسان أوفاجنا ورد بالسجن نادا تي في دعكرسون بالسجن نادا تي في ورد كمال قال شورا تين أمرمان هيدا توتا الشباب سومالي ده أكا كويرا سافخنان أكا ورانا سلام إني جارا جرو خان إسحاق لينجزان Nudisi wabo ka walaga kabdu kabatu kabna wanju asiti wajaru gale wanju tijira no kana gamta kadugala ammo kharata ifani fadde mala jira sanin kabe ga torban lama odura kamal gal chura kawme khan hida jiru tawdatitu hima me jira aje chura bade subhanan gurra isin busu barbade da wato de khenya ga hamar mo ko bitanya tamalle akan walen turtan gamno man isin aferada motumman amerika da hooggantoonni TPLF fi hooggantoonni mootummaa Abiy Ahmed lola Tigraay irratti deemaa jiru kana dhaabuu baannaan yakkamtoota isaan goonee sadarkaa isaan himachuudhaatti deemnaa jechuudhaan akeekkachiisa guddaa mootummaan Ameerikaadhaa baafteetti jirti. Akeekkachiisni mootummaan Ameerikaadhaa baafte kuni mootummaa Itoophiyaadhaa garmalee yaaddeessee hollachiisee jira. Maaliif lola guyyaa 50 wahii isinii fi mootummaan Eertiriyaadhaa warra Tigraay irratti oofaa jiran min qudratillahi ani gaa rabbiin dhugaa gargari beekee jeenummaa namaa kanneen jeenummaa si kana tana biratti maasi namni kas dheessu sugadha. Warri Abiy Ahmed achirraa guuree fidu guyyaa kana keef kan warri Eertiriyaadhaa namuma dhaqaatuma. Wata kalee gurguddaa dhabanii amma Ameerikaan asirratti aaree lola jihaa hundaan Tigraay irratti oofaa jirtan kana dhaabuu baannaan sadarkaa addunyaatti akka hooggantoota Yugoslaaviyaadhaa fi hooggantoota Ruwaandaadhaa himannee laahayitti dhiheessinee murtii irra dabretti isinis achi dhaquudhaaf deemtanii waan jiru mootummaan Ameerikaadhaa akeekkachiisa itti baasee jira. Mee akeekkachiisa mootummaan Ameerikaadhaa baasa kana waliin dhaggeeffannee adeemnu. maan dhukaasa dhaabuu baannaan tarkaanfiin ni fudhatamaa je'eeti jira. Muhammad Fantaallee gabaasa miidiyaa